Ajandaan nageenya ajandaa midhaan bishaanii dursaa jedhan deetaan ministeera nageenya Itoophiyaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Dandaadha. Miseensi caffee Oromiyaatii fi deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa kun yaa'ii caffee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii ja'affaa irratti sagaleen isaanii ukkaanfamuu irratti adeemsa jiruu fi mufannaa qaban fuula Facebook isaanii irratti maxxansanii jiru. Lalisaa Alamuu bal'ina isaa isinitti hima. Oolmaa caffee irratti yaada dhuunfaa isaanii kabalbaloomsan deetaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa ashaaraa dhugaa jechuun yaadota fuula Feesbuukii dhuunfaa isaanii irratti barreeffama fuula 5 ol barreessaniin ajandaa guyyaa har'aatee jira. Akka obbo Taayyeen barreeffama kanaan of ibsuuf yaalanitti filannoo marsaa ja'affaa Itoophiyaan geggeessiteen miseensa caffee Oromiyaa ta'uun Shawaa Kaabaa naannoo filannoo Kuyyuu irraa miseensa paartii badhaadhinaa fi bakka bu'aa uummataa namoota 100,000 akka heera Oromiyaatti keewwata 48 muraasa 3 jalatti tumameetiin bakka bu'iinsa uummataa ta'uu isaanii ibsanii jiru. Wal-dhabdeen yaa'ii caffee fi isaan gidduutti guyyaa dheengaddaa uumame daran babal'atee jiraachuu yaada isaanii kana keessatti ibsuun isaanii hubatamee jira. Marii caffee duraa irratti jechuun obbo Taayyeen miira jiru akka ibsanitti hojimaata caffee keessaa mariin caffee duraa hin jiru. Korri caffee galma caffee qofaatti geggeeffama. Garuu miseensoti caffee tuuta ja'atti qoodaman gabaasa dheengadda dhiyaatee irratti guyyaa 2 raawwachiiftota olaanoon mariisifamuun kallattii fudhatanii sodaachisuunis keessa jira. Kun ta'uu hin malle jechuun iccitii dhuunfaadhaan caffee dura tures saaxiluuf dirqamanii jiru. Yaa'iin ajandaalee 9 diriirsuun yaada gaafatan irratti yaada laachuuf harka wayita baasan sagalee isaanii ukkaanfamuu fi maayikiin jalaa cufamuun oduu keenya adoolessa 19 keessatti dhiyeessuun yaadatama. Obbo Taayyeenis kanuma cuunfuun kaa'anii jiru. Gabaasa caffeen raggaasisee irratti mormii qaban ka dhiyeessan wayita ta'u akka yaada isaaniitti ajandaan fardiin nageenyaa fi itti gaafatamummaadha. Ajandaan kamuu sana dursuu hin qabu. Haala qabatamaa waggaa guutuu keessa turee fi ammas keessa jirru waliin dhimma nageenyaa kophaatti ilaaluun dirqama jedhee namanaa dubbichi sirriitti ilaalamuun miidhaa fi kisaaraa dhaqqabeeffammoo itti gaafatamummaa mirkaneessuu barbaachisa. Otoo kana hin godhin karoora bara dhufuu ilaaluun sirrii miti. Ajandaa nageenyaa ajandaa midhaanii fi bishaanii keessaa makuun qoosaa malee waan biraa hin ta'u jechuun ajandaa nageenyaaf dhukkubsataa jiraachuu isaanii obbo Taayyeen yaada isaanii kanaan ibsanii jiru. Marii caffeen ajandaalee 3 bakka tokkotti cuunfuun gabaasa bara darbee karoora bara dhufuu fi baay'ata dabalataa bara darbeetiin jechuun kan isaan kaasan irrattis yaada dhuunfaa isaanii obbo Taayyeen ibsanii jiru. Akka yaada isaaniitti gabaasa nageenyaa irratti gabaasni dhiyaate caffee kabajamaa waan madaalu miti jechuun kan isaan ibsan. Obbo Taayyeen waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti qaqqabaa jiru irratti miidhaan uummata keenya irra dhaqqabee gabaasicha keessatti hin mul'anne fulbaanaa haga har'aa Oromiyaa keessatti namoota nagaa meeqatu ajjeefame, nama meeqatu qaama hir'ate, meeqatu qe'ee fi qabeenya irraa buqqifame dararamaa jira, mana hiyyeessaa meeqatu gubate, sangaa hiyyeessaa meeqatu qalame, dhiiraa dubartii meeqatu gudeedame, qabeenya mootummaa fi dhuunfaa hagamtu mancaafame, nageenya tiksuun yoo dhabame illee miidhama kana qindeessanii gabaasuun maaf dadhabame jechuun gaaffii miseensonni caffee of gaafatuu qaban dirmammeessanii darbanii jiru. Ragaa marii keessatti dhiyaate nama surura ka jiran obbo Taayyeen fakkeenya fudhachuun kan isaan kaasan gabaasa bulchaan Wallagga Lixaa kabajamoo obbo Gammachiis Dabalaa godinachatti Oromoota nagaa 1,105 ajjeefamuu guyyaa tokkotti hooggantoonni 28 wareegamuu fi qabeenyi biliyoona 3 caalu mancaafamuu caffeef kallattiin kan isaan himanii turan yaadachiisanii jiru. Gama biraatiin ragaa of harkaa qabna jechuun akka Shawaa Kaabaatti kan isaan ibsuuf yaalan fulbaanaa gamanatti namoonni nagaa 210 ajjeefamuu, namoonni 109 qaama hir'atu, manni 526 gubatu, sangaan hiyyeessaa 410 qalamuu, maallaqni callaan biliyoona 1.5 saamamuu, manneen barnootaa 195 cufamuu fi barattoonni 75,000 barumsa dhabuu agarsiisa. Gaafa itti dhiyeenyaan qoratamu sana oliyyuu ta'uu mala jechuudhaan waan caffee irratti hin ka'inafe dhumaatii namootaa fi hooggansaa akkasumas mancaatii qabeenyaa ibsaniitii jiru. Waa'ee labsii baajataa dabalataa irratti sagalee kan hin laatin hafan obbo Taayyeen sababa dhimmicha irratti gaarii fi yaraan hammaatuudhaaf yaada isaanii kennachuu hanqachuu ibsanii jiru. Baajata dabaluun waan dansaadha ka jiran obbo Taayyeen akkaataan itti qoodames haga tokko ba'eessa ta'uu kaasanii jiru.
keessumattuu poolisii Oromiyaaf qarshiin biliyoona 9.5 ramadamuun haqa qabeessa ta'us yaadachiisanii jiru. Gama biraatiin buqqaatii jiru waliin biiroo hawaasummaaf biliyoona 12 ramaduunis yaada gaarii ta'e itti mul'atee jiraachuu kaasan. Dogoggorri bakka sadii jira kan jiran obbo Taayyeen inni jalqabaa baajata barnootaa ta'uu kaasan. Kana keessattis hojjetaa Oromiyaa keessaa harki walakkaan barsiisaa ta'uu yaadachiisuun barnoonni ajandaa Oromiyaa ijoo ta'uu guyyuu ni dubbatamaa waan dansaadha. Sun garuu barsiisaa galateeffatuu qofaan hin dhugoomu. Galanni mishaa ta'us barsiisaa hin geddaru. Dhugaatti barsiisaa galateeffatuun baajata seekterichaa wayyeessuun ifa jiru ta'uu ibsanii jiru. Qarshii biliyoona 3 qofa seektara barnootaatiif kan ramadame sun xiqqaa ta'uu isaa ibsanii jiru. Gama biraatiin baajata caffeetiif qarshiin miliyoona 133 qofti kan ramadame wayita ta'u, gama biraan ammoo waajjira pirezidaantiif qarshii biliyoona 1.6 ramadame. Obbo Taayyeen baajata kana lamaan wal maddii qabuun qeeqa isaanii ibsaniiti jiru. Kan caaluu qabu sila baajata caffee ta'uu yaadachiisanii jiru. Sirna cimsanii ijaaruun biyyaaf utubaadha kan jedhan obbo Taayyeen garuu sirni qoosaan hin ijaaramuu jedhan. Waa'ee wal dhabdee gidduu isaanii barreeffama isaanii keessatti yeroo ibsan obbo Taayyeen silaa cufannee osoo mari'annee yoonaas hin jirru qaata jabaanne biyya jabeessinee jechuun akka amala mariin jiraatuuf ammoo guddoo kadhannee namoota guguddoonis danuu gorfamne garuu hin milkoofne marii keessoof karri cufaadha jechuun wal dhabdeen gidduu isaaniitti dhoohee jiru daran babal'atee jiraachuu isaa mirkaneessanii jiru. Ajjechaan uummataa raawwatame sunis poolitikaadhaaf raawwatame. So achi keessatti gaafa qormaanni godhamu amma yeroo amma kaafne kana keessa kan maqaan isaanii isa wajjin wal qabatee ka'us jira jechuudha. So badiin gamaggamame konferensiin kana hunda gamaggameet sagalee guutuudhaan namoonni sadan kun akka nu biraa paartii keenyarra koree giddu galeessaa paartii keenyarra akka bahan yeroof akka boqotan yoommoo deebi'anii ilaalan akka paartiitti waan balleessanii irratti ka'e kan yoo qulqulleeffachuu danda'an yeroo biraa laallamuu fi akka danda'utti kaa'amee addaan cita jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Kana badiin jiru dirqama ta'a jechuudha. Olaantummaa seeraa keessatti immoo namni hundumtuu eenyutu maal raawwate ilaalchaan namni yaada fe'ee qabachuu hin danda'a. Ilaalchaan yaada fe'ee qabachuu hin danda'a. Badhaadhinni nan baasu jechuun mirga. An badhaadhinni irra wayyu paartii biraa hundeeffachuun mirga. Paartii duraan jiru itti dabalamuun mirga. Badhaadhina keessa ta'anii badhaadhina irratti hojjechuun akka paartiitti tarkaanfii paartii fudhannee jirra. Nu keessa taa'ee nurratti hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee badhaadhina irratti diina wajjin hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee malaammaltummaa hojjechuu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee tajaajila uummataa danquu hin danda'u. Paartii badhaadhinaa keessa taa'ee hojimaata badhaadhinaa cabsuu hin danda'u. Akka badhaadhinaatti kana fudhanneera. Kun hojimaata keenya dambii keenyaan ayyamu kana gochuun. Kana bira darbee garuu waa'ee akkaan nama gaafachiisu. Waan badii qabeenyaa keessatti harka qabaatoo ta'e. Waan ajjeechaa namaa keessatti harka qabaatoo ta'e. Waan ganuu biyyaa keessatti diina biyya tanaa wajjin hojjechuu wajjin waan harka qabaatoo ta'e. Eenyutu maal qabaa? San abbaa qulqulleessa. Diinummaan akka jiru arginee jirra. Badiinsaa hagayeessaa dhaqqaba ka jedhu poolisiidha ka qoratu. Kanaa achitti abbaan waan kun itti argame guddaa wanni jedhan hin jiru xiqqaa wanni jedhan hin jiru namoota sakaa isaatitti haga yakka raawwate san gaafatamni dhufuu qaba jechuudha. Akka keenyatti kana amanna har raawwatu immoo qaama seeraati. Barruun viijuwal kaapitaalistii gabaasa adoolessa 22 baaseenii biyyoota liqaan biyyoota addunyaa joonjessee 25 biluumberg sadarkaa kennee fi obeeffachuun addeesseetii ture. Biyyoota addunyaa 25 liqaan biyyoota addunyaa qaban keessaa biyyi jiddu galeessa Ameerikaatti argamtu El Salvaadorii sadarkaa duraarra keewwamtee jirti. Itoophiyaan ammoo sadarkaa liqeeffattoota addunyaa 22ffaa gubbatti argamti. Gaanaa, Tuniziyaa, Paakistaan, Ijiptii, Keeniyaa, Arjentiinaa fi Yuukireen ammoo El Salvador ittaanuudhaan gogeessa liqeeffattoota addunyaatti hiriiraniitu jiru. Biyyoonni akka Ameerikaa, Chaayinaa, Yuunaayitid Kingdamii fi Faransaay ammoo biyyoota dureeyyii liqaa kennuudhaan sagantaa siyaasaatii fi diinagdee isaanii karaa barbaadaniin tolfatan keessatti ramadamaniitu jiru. International Monetary Fund fi Baankiin Addunyaa ammoo miseensota liqeeffattoota ta'uudhaan gogeessa biyyoota kanaatti hiriiruun shaffisaatii jiru. Itoophiyaan ammaan tana liqaa biyyoota addunyaatii fi dhaabbilee liqeessitootaa beessee Ameerikaa $1
biiliyoona 50 ol qabaachuunis himameetee jira. Kana irratti ammoo wal waraansi wal waliinii korommiin siyaasaa biyyattii eegalan dinagdee biyyattii waggootaa fi saamicha hanga'ootaa phapheessee ture qorree fixuu irratti argama. Atoo liqaan nama sirra jiru furdachuun nama liqaa sirraa qabu san tuffachuudha akkuma jedhamu Itoophiyaan liqaa hagana ge'u ifirraa atoo qabdu walii galtee namoota siyaasaa waliin godhattee waraana kana dhaabdee misoomatti fuula galfatuu dhiichee wal fixiisa keessa galtee qoma kijibaa keessaayyuu ge'uu hin dandeenye keessatti dhidhimteeti jirti. Akka gabaasi BBC Afaan Oromoo fuullee hardhaa tana baay'ee mul'isutti ammoo biyyattii yeroo sirni dargii aangoorraa kufuu liqaa dolara biiliyoona 9 kan qabdu yoo ta'u hoggansa Addawaayii jalatti ammoo bara 2006tti liqaan kun gadi bu'uudhaan dolara biiliyoona 2.2tti gadi hirdhateetii ture. Eega Addawaayiin diigamee ministeeriin muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniin as ammoo liqaan biyyattii irra jiru gara dolara biiliyoona 28tti ariitiin guddateetii ture. Ammaan tana ammoo liqaan biyyattii irra jiru kan dhaabbilee biyya keessaatii fi alaarraa liqeeffataman dolara Ameerikaa biiliyoona 56.6 ga'uusaallee gabaasi himuu ministeera maallaqaa Itoophiyaatirraa argamaati jira. Liqiin biyyattii irra jiru kunis walakkaa oomisha walii galaa Itoophiyaa kan ta'u yoo ta'u kana hordofuudhaan ammoo dhaabbilee maallaqaa liqii kennan kan addunyaa waliin mariin geggeeffamu irratti argama. Walga'icha kan hogganan ammoo liqeessitoota Itoophiyaa gurguddoo kan ta'an Faransaayii fi Chaayinaa yoo ta'an mariin haala liqii Itoophiyaa fooyyessuu yoo irratti eegalee bubbulullee sanillee ammoo sababa waraana kaaba Itoophiyaatti eegalameeni harkifateetii jira. Dhaabbileen akka fandii maallaqaa idil addunyaa IMF fi bankiin addunyaa Chaayinaa fi biyyoonni liqii kennan kan biroosi liqaa biyyoota akka Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa irraa jiruu fi ilaalcha akka godhanuufis gaafachuu irratti argamu. Daayirekteriin International Monetary Fund Kiristaaliin Joorjiyoovaan ammoo biyyoota qormaanni isaan mudachaa jiruu fi furmaata barbaaduun ni barbaachisa ka jedhan yoo ta'u gabaasa miilana Rootersi qabatee baay'ee liqiin biyyoota kanneen irra jirullee akka hirdhatuu fi wanni akeekaallee mul'atteeti jirti. Biyyoonni addunyaa liqaa yennaa fudhatan qabeenya mootummaa yookiin ammoo biyyattii qabsiisuun ka dirqama ta'u yoo ta'u garuu ammoo Itoophiyaan liqaa haga ammaatti guurataa jirtu kanaaf maan akka qabsiistee jirtu wanni beekamullee hin jiru. Sanuu ammoo liqaawwan Itoophiyaan guurattee jirtu kuni kan yennaa dheeraa waan ta'eef waggoota 30 haga 50 jidduutti kan kaffalamu ta'uu ogeeyyiin diinagdee BBC'n dubbisee akka itti himan BBC'n gabaaseetee jira. Kana jechuun ammoo liqaa Itoophiyaarra jiru kanaaf kan itti gaafatama fudhatu dhaloota itti aanu malee dhaloota amma jiru kana waan hin taaneef dhaadannoon mootummaan Itoophiyaa qabatee ittiin socho'uu fi akeeki paartii aangoo harkaa qabu ammoo kanaaf faallaa ta'ee mul'ateesee jira. Akka mootummaan kun jedhutti dhaloonni itti aanu gadadoo fi hiyyummaa seenaa qofaan dhagaa ka jedhuun kan wal fakkaatu yoo ta'u dhugaan mul'ataa jiru garuu dhaloonni itti aanu liqaa kaffaluu fi idaa biyyoota addunyaatiin kan sakaalamu ta'uu wanni mul'isaa kanuma fakkaatu. Liqaan biyyattiin guurattee jirtu kunis ammoo haga ammaatti bu'aa qabatamaa kan galmeessee motu jechuudhaan ogeeyyonni diinagdee kan akeekaa jiran yoo ta'u Bloomberg Visual Capitalist BBC International Monetary Fund fi baankii addunyaa maddoota gabaasa kennaa godhanneeti jira.